hujiilee yoo nuti goone akka nama salaatul leylii dhaabbatetti Allahan jalla jalaalu tanuu galmeessu jira. San keessaa ta dura haala gaarii qabaachuu husnul khuluq tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم إن المؤمن بكتنا دبين إني ربي أماناته لا يدرك ندك أبا بحسن خلقه حال غاري إسات ندك أبا درجة الصائم صدركا إسا سمناته هيتي تدك أبا القائم إسا دابتاته هيتي تدك أبا حال غاري أبا چوران الله جل جلاله أكنما قويا سمنان أولي أكنما هلكن دابتاته إسني قلميس والما نسنين جيمي تكا هنو تمايدتون تلمدا ججو قبال سنة حديث كناس في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب آداب قويا جمعة إيقجو آداب قويا جمعة إنما تنبرت أجائبات إجتي يدرا ورب الكعبة قلبيتي ياتوت النبويا إرهدون دردرا مسكينهما تكهم بينين سنينجا politika keessa yoo jette successfully miti mallaqa yoo jette successfully miti callaa hin qabu diinaa yoo dhufte hatta kadhaabbatee nama gorsu illaa man rahima rabbuk miskiinaan isiniinja gara jum'ata yeroodhaan masgiida ofii dhufuu jaalowwan kiyya islaamaa guyyaa takka du'aa'ii waliif haa goonu sadarkaa jum'ataa qofa waliin laallaan isiniinja hatta du'aa'iin sa'aa keessan namaa qeebalamtu yaada san cufaatu namni ganama mana masgiida dhufe qaama isaa dhiqatee riwaayaan akka jettu jaartii isaa wajjin rafee yoo isaan lachuutu qaama waliin dhiqatan eeganaa salfii duraa qabatee imaamatti dhihaatee khutubaa san ka dhaggeeffate ammas walam yalgu ka hin tabanne yoo amma laalte ijoolleen mobaayil isii cufaan tabatti bar mucaa sibira jiruunis hin dubbatin alafaa masgiida keenya beekama ammaa huu yoo laalten barandaa fi bakka udu'aa san dhaabbataniituma haasawan harree kitaaba hedduudhaan deemtuun agarte harree kitaaba hedduudhaan deemte qaama kee dhiqachuun kee hin oolamne mudawwara uffachuun kee hin oolamne ilkee shuwaakkattee haxira godhatte garuu onnootigaa harree kitaaba sanitti ni faayidamti deema yoo qabdee deemta ni faayidamti akkana jirti onnoo ijoolleen yoo silaa namni akkasitti yeroodhaan dhuftanii imaamtichatti dhiyaatanii salfii duraa qabattanii mobaayil teessaniif ijoollee namaa waliinis yoo hin haasoin ammas namarra odoo hin dabarre yoo akkanatti jaalowwan kiyya khutubaa san dhaggeeffattanii Allahan jalla jalaalu amata guutuu akka nama soommane amata guutuu akka nama qiyaamul leylii dhaabbatetti isinii galmeessaa amata aqullaka mushe guyyaa takka amata tarkaanfii ati manarraa deemte san yoo lakkooyte 400 yoo taate amata 400 akka nama soommane amata 400 akka nama dhaabbate garuu akka waliin jee masaakiinaan isiniin